Ashamaar kafune kabajamtoota daawwattoota BBS kun qophii addaa keenyarraatiin ayyaana irreechaa ayyaaneffatamee Oromoonni miliyoonaan lakkaa'aman bahanii irreeffatan ilaalchisee odeeffannoolee jiran haala ayyaanni irra turee fi jala bultii isaarraa jalqabee jala bultiin isaa akkam ture kabajaan isaa maal fakkaata ture achirratti maaltu tahaa ture kan jiru odeeffannoolee qabnu kan isin biraan geenyu ta'a. Geggeessan qophichaa Shamsu Bashiri. Waayilli kiyya Munawwar Ahmad nu wajji jira gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Abdi Jamaltu nu wajjin tura haga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaan affeerra teenyatan kabajaati. Munawwar akkuma beekamu ayyaanni irreechaa bara 2022 guyyaa har'aa bariisarraa jalqabee bifa ho'aa ta'een kabajamaa ture. San dura yeroo jala bultii ayyaana magaalaa Finfinnee karra shananiinuu yeroo karaa uummanni seenu mootummaan ummatuma nagaan ayyaaneffachuu deemu ufumaaf tuqee fikkaasee hedduu karaa shananiinuu rakkoo ture jechuudha cufaa ture haa ta'u garuu uummanni karaan akkuma cufame saniin cabsee karaa adda addaatiin seenaa ture eega seen immoo warra lakkoofsan hedduu ta'an miliyoonaan lakkaa'aman biraa kan mootummaan seenuu dhorkee jira magaalaa Finfinnee ayyaana mee walumaa galattuu akkamiin ilaalti meeti? Ayyaanni irreecha hora Finfinnee haala bareedan xumuramachuu dandeenya mormessi matee jira. Nagaan xumuramee qofa osoo hin taane dargaggoonni achirratti mormii dhageessanis turanii kanneen reebicha poolisootaatiin poolisii federaalaatiin reebicha irra gahee mana hidhatti guuramanillee qeerroo achirraa dubbifnee ni qabna hordofaa turre. Walumaa galatti ayyaanni malkaa hora Finfinnee irratti kabajame bareedaadha jechuun ni danda'ama. Waggaa dabreerra waggoota lamaan dabran kana mootummaan sababa filannoo fi koronaa vaayirasii wal qabatee ayyaana kanarratti namoonni hedduun argamee akka isa mormineef akka mormiin isarratti hin dhiyaanneef yaalii taasisaa ture. Ayyaanni irreecha hora Finfinnee bara 2019 irraa kan eegale egaa malkaa abbootiin akaakoliin keenya bara waggaa 150 dura itti irreeffatan sirni kolonii Minilik akka hin irreeffanne ogguruun ergasii waggaa 150 booda deebi'ee irreeffatamuudha. Kanarratti namoonni Oromoon tokkummaa isaa waggoota 2-3 dabre kana achirratti agarsiisaa ture. Barana kan adda isa godhu sabaa sablammoonni biyyattii hedduun aadaa isaanii kan Oromoo qofa osoo hin taane ayyaanni kun kan sabaa sablammoonni aadaa isaanii sirba isaanii duudhaa isaanii itti ibsatan ta'ee jira. Dur saboota tokko tokko irratti hirmaata ture Oromoota irratti hirmaata ture amma immoo ayyaanni kun deemee kan sabaa sablammoota biyyattii ta'ee jira. Ayyaanni kun ayyaana sabaa sablammoo ayyaana biyyattiiti. Ayyaana biyyattii keessaa tokko sadarkaa yuuniskootti illee bara 2016 galmaa'ee jira jechuudha. Ayyaanni kuni ayyaanuma biyyattiin gaggeessaa jirtu keessaa guddaa tokko jechuu dandeenya. Oromoodhaaf ammoo duudhaa seenaa isaa tokkummaa isaa kan waaqatti galateeffatan waa hedduun Oromoon san keessatti irratti wal argaa jechuudha. Ayyaanni irreechaa kan jedhamu kun Oromoon ayyaana guddaa isaa kana qaba. Ayyaana kanas birraa horatti arfaa sammuu tullutti gaggeeffataa turee jira jechuudha. Ayyaanni ammoo walumaa galatti ayyaanni hora Finfinnee kan guyyaa har'aa gaggeeffamaa ture kuni bifa miidhagaa ta'een haala bareedaadhaan gaggeeffamee namoonni hedduun achirratti argamanii kanneen achirraa hafan ammoo gara bishooftuu guyyaa boruu kabajuu irratti fuulleeffatanii jiranii waan kana kan hordofee jechuudha. Ayyaanni baranaa kun waan hedduu takka waan haaraas kan of keessaa qabu jira. Yeroo jalqabaatiif Oromoonni biyya Keeniyaa jiraatan artistoonni beekaman Keeniyaa irraa agartee jirta Naayiroobii irraa aga Finfinnee kara kiiloomeetira 1300tti imalanii makiinaadhaan konkolaataan deemanii yeroo isaan Moyyaalee irra gaanii daangaa Itoophiyaa seenan simannaan godhameef hedduu kan nama gammachiisu. Magaalaa Shaashamannee yeroo isaan gaan uummanni beekaa haadholiin siiqqee abbootiin gadaa jaarsoleen biyyaa hundi bahanii simannaa ajaa'ibaa godhaniif ture waan isaan hin eegine ol jechuudha. Yeroo isaan magaalaa Finfinnee gaanis bifuma saniin simannaa ho'aa godhamuufi ture wajjin jireenya Oromoota Keeniyaa jiranii fi Oromiyaa jiraniitu walitti hidhaati kan jiru. Ayyaanni kuni waan ajaa'ibaati hedduu waan namatti tolu bifa gammachuu qabuun artistoota beekamoo Keenyaa keessatti sadarkaa gurguddoorra jiranii warreen dhufanii ayyaana sirrii hirmaatanii namoota beekamoodha Oromoota Keenyaa jiraatan jechuudha. Sun akkasii kabiraa sabaaf sablammoonni biyya Itoophiyaa keessa jiran bifa garaagaraatiin aadaa isaanii uffatanii
Gariin sabaaf sablammoota ta'anii kanuma aadaa Oromoo tana aadaan Oromoo tun hedduu bareeddu beektaa hedduudha ni bareeddu ta'ee waan kudha takkaa oli sanumoo diizaayinaroonni adda addaa yeroo ammaa yoo ilaaltee jiraatte nama hinaafsisa. Silaanii kabiraa ta'ee dhiiroo jettee hangam takkaan ittiin hafa agarsiisa sadarkaa si jechiisisu jechuun maaliif hedduu ammayyeessanii bifa bareedaadhaan waan adda addaa agartee jechuun bareedina aadaa Oromootis guyyaatti agarru jechuun guddina aadaa Oromoo tokkummaa Oromoo guyyaatti agarru jechuun guyyaa Oromoon hundi bifa takkaan dhaabbatu sabaaf sablammoonnis ka aadaa isaanii malee aadaa Oromoo yeroo isaan uffatanii achirra taa'anii hirmaatanii gartee Oromoo wajjin ayyaana kabajan ayyaanni kun Oromoon ummata nagaa akka ta'e ummata jaalala namaa qabu ummata kabajaa qabu kaduudhaa fi seenaa bareedaa qabu ta'u durbeeta Oromoo tana sirni nafxeenyaa irratti dalagaa ture propagandaan taane akka waan ummanni kun ummata hamaa ta'etti sammuu ummata kana irratti jaaraa turan tura keessa garuu wanni sun diigamaa dhufe keessaafuu dhiyeenyatti wanni qabsoon Oromoo bareedduun takka dalayde yeroo 2014 yeroo fincilli qeerroo bifa haaraan ka'e kanatti maali fira qabsoo Oromoo baay'isu warra Itoophiyaa jee maqaa Itoophiyaatiin Oromoo maqaa balleessaa beektaa Itoophiyaa warri jiru kun takkaffaa irratti diinni inni qabu guddaan Oromoodha. Maqaa Oromoo balleessitee yoo akkasii gaqqabdee uummata jibbisiifte malee jilbiifachiisuu hin dandeessu. Hin dandeenye hanga tokko garuu yeroof olaantummaa isaanii ture 91 eega cabee booda dhiyeenya kanammoo fira qabsoo Oromoo baay'isuun sabaaf sablammoonni baraa Itoophiyaan jaansuun Itoophiyaa Amaaraa qofa akka taate hubatee jechuu namni. Amma yoo ilaalte ayyaana Amaaraa kana aktiivistiin isaanii hundi gabbeeti morma. Akka waan Oromoon biyya fudhattee uummata guyyaa tokko ayyaana isaa gabbee kabajatuuf gabbee biyyi ta'e isaanii taate maal jedhanii waan hin taane haasaan aktiivistoota Amaaraa dhugaa walitti himuu qabna bire aktiivistoota Amaaraa qofaaf warreen siyaasaa isaanii qofa jechuu kan mormu jiran. Kadigiraa yoo ilaalte uummata kibbaa yoo ilaalte Sumaalee, Affaar, Gaambeellaa, Binishaangul kana hunda yoo ilaalte gammachuu qaban agarsiisanii sababa sablammoota kibbaa kana hedduu tokko dhufee Oromoo wajji kabajuu jira jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo uummata jaalalaa, uummata kabajaa qabu, aadaaf seenaa bareedduu boonsaa qabu jechuudha. Akkuma saboota biraa ta'uu gaa sunis waan irratti agarree kabiraa waa'ee nageenyaati. Uummata keenya kaahumaa harkaan qabne yeroo tamariin qalama qofaan deemti mootummaan maatti dhukaa seenaami sanuu harkaan qabu uummanni Oromoo amma yeroo ayyaana irreechaa kanaaf deemu waan takka huccuu aadaa isaa qofa uffatee dhufu. Haa ta'u garuu mootummaan uummata kana maaliif qubalaa gad dhiibuu jaalata uummata nagaan ayyaana biyya kabaju kana humnoota nageenyaa karaa baase akkamiin ilaaltaati? Wanni sababa akkas godhanii jira keessafuu karaa lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee Shaambuu Dambidolloo kanneentti akka gara magaalaa Finfinneedhaa kan deemnee dhorkamaa ture naannawni lixa Oromiyaa kun gaa waraanni bilisummaa Oromoo naannawa waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee namootummaan irreecha dhufan kun walakkaan takka waraana ta'uu danda'a jedhanii fa'aa sodaachuu malaa qeerroowwan erga artisaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame booda bosona seenan hedduun isaanii lixa Oromiyaa jiran jechuu dandeessaa. Kanaafi irra hedduu bara 2018 gaafa ayyaana irreecha hora Finfinnee 19 ayyaana hora Finfinnee irratti kabajamu alaabaan Oromoodhaa jechuun alaabaa dhaabni ABO qabu alaabaa akka alaabaa Oromootti ilaalamti ishiini. Alaabaan Oromoodhaa Finfinnee tana cabala goote bara 2018 booda jechuudha. Uummanni dhaloonni ammaa kun alaabaan tuntiyyaa alaabaan durna dhorkaa turan tuntiyya jee fudhatee Finfinnee keessa mirmirsaa hanga fuula isaa alaabaa tanaan faayuu ga'ee jechuudha. Waan uffata bira kutee qaama isaa alaabaa tanaan faayaa ture. Dhaloota alaabaa isaa bifa kanaan fudhate kana yeruma gabaabaa keessatti alaabaa tana dhorkaa godhanii irreecha irratti kan hirmaanne godhuudhaaf yaaliin taasifamaa turte. Qeerroowwan karaa Buraayyuu Galaan bakkoota garaagaraa irraa akka hin seensifne dirqamaan dho'isaadhaan bakkoota garaagaraatiin eeganii hin danda'an. Qeerroon alaabaalee yeroo isaan mirmirsaa turan alamuqatti hidhanii mirmirsaa turanii fi achi keessaa irratti dhiichisaa turan ni mul'ata. Qeerroon tokko achirraa yaadanuu kan hanga feene alaabaa hedduu naquuf yaalii goonee dhorkamnullee hanga dandeenyu waan barbaannu agarsiifannee waan jedhu ture. Kunis achirratti wantoonni mul'atan yeroo alaabaa san namni ol qabu miira namoonni qeerroowwan yeroo san naannoo san jiran agarsiisaa turan
jaalala namni Oromoo alaabaa tanaaf qabu kan agarsiisutu ture. Akkasumaan gaa poolisiin federaalaa namoota hedduu reebuun hedduu qabanii hidhuun wantoota akkasiitu mul'ataa ture. Walumaa galatti ayyaanni irreesaa 2022 kan Finfinneedhaa kun magaalaa uummanni Oromoo baay'inaan keessatti hin argamne keessatti kabajamuun isaatillee waan guddaadha. Jala bultiin isaa akka irra ture jala bultiirraa kaasee alaabaa abbaa gadaatiin adda baabaayiin garaagaraa iddoowwan itti kabajaatuun akka malee alaabaan faayamuu alaabaa meetira 100 meeqatiin naannotee faayamuun hanga aktivistoonni Amaaraa alaabaa Gibxiitu Finfinnee weeraree jaalata ga'ee jechuudha. Wanni sun garuu namoonni hedduun aktivistiin Oromoodhaa garuu hedduun isaanii wanni kun godhamuu waan guddaadha warri jechaa tures ni jira. Alaabaa ta Oromoon onnee keessaa barbaadu dhabamtullee alaabaa tanarratti uummanni Oromoo alaabaa gadaa tanarratti waliif gala. Achi keessatti wanni bareedaan mul'ataa ture. Keessafuu suuraaleen ayyaana kanarra mul'atan hayyoonni gurguddaan akkuma tu'etti artistoonni biyyoota garaagaraa keessummoonni keessafuu warri kiiloomeetira 1000 fi 500 ol deemanii dhufan Keeniyaarraa warri dhufan miidiyaalee mootummaatiinis laayiviin dabraa ture namoonni hedduun hordofaa turanii achirratti wanni isaan jaalalli hariiroon Oromoon bakkoota garaagaraa jiran waliin qaban sababa irreechaa kanaan ciminni hariiroon cimaa dhufuu haala adda addaa namoonni achirratti yaada kana chaatoran sun amma kan Keeniyaarraa dhufan kun gara Komishinii Turizimii Oromiyaatiin biyyattii keessatti iddoowwan daawwannaa hunda deemanii akka daawwatan horaa fi Bishooftuu booda sagantaan qabameef akka jiru gabaasni mootummaa miidiyaaleen mootummaa baasus ni mul'isa. Kanarraa gaa waan bareedaa mul'ataa kan Finfinneedhaa bifa bareedan deemaa ture gaa kanan hubadhetti. Dhugaadha hedduu waan nama gammachiisu. Akkuma ati kaaftee addabaabaayii adda addatti alaabaan qabsoo bilisummaa Oromoo jiraatu baattus alaabaan abbaa gadaa ni jirti. Faayamtee alaabaa mootummaa federaalaa wajjin yeroo itti fannifamtee taa'essu jira. Hedduu miidhagdee jechuudha. Sunis waan takka laaftutti isin dhufne beektaa jaalateetiin bara mootummaan kana hanguma sanuu ka godhu dirqameeti malee. Ta qabsoo bilisummaa Oromoo alaabaa dhoorkuus ta abbaa gadaa dhoorkuu hin danda'u. Ummata nagayaan an kana dhibu ni beektaa. Ummata nagayaan dhufee ayyaanaan kabajee gala jiru waraana waanuma itti baasee namni lafaa keessi mormu bar. Ayyoon! 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 Reewwan keenya! Reewwan keenya! Itti seenaa! Itti wareegamaa jiran! Dolmaan! Niga! 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 Osoo mootummaan ummata dhufee kana qabiinsa bareedaa godheefi kabajaan eegumsa bareedaa godheefi akka ayyaaneffatanii adda galan godhe wanni isa mormaniif maaltu jira hin jiru. Amma har'a maaltu ta'e dura jala bultii akka uummanni magaalaa Finfinneen seenaa dhorkaa ture hangi dandeesseen har'a akka himamaa turetti nama miliyoona 10 hanga 12 jaame ka seene ka irreeffate. Ayyaana sanirrattis rakkoo adda addaa ture poolisiin nama reebuu ture keessaafu poolisiin federaaliitiif humni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiru nama reebuu ture. Sambooda qeerroonni bifuma tasgabbii qabuun akkuma heerri biyyaa hayyamutti mootummaa irratti mormii gaggeessaa ture. Daawun abiyyi fi daawun nafxeenyaa biyya daawun jechaa turan mirga isaaniiti. Namoota hedduu reebanii namoota hedduu hidhan. Micoota akka inumaa shaneedhaa shororkeessuuf seente jedhanii yeroo isaan qabanii tumaa oofanii suuraaleen baatee turte jechuudha. Maqaan shanee jiru kun amma iddoo tana dhiyeenya ni gartame naannoo Harargee lixaa tana keessatti bakka adda addaatti shanee jedhanii namoota nagaa kana shut godhu jiran. Maqaa kana Oromiyaa guutuutti fayyadamu jiran ayyaana kanaaf illee namoota ijoollee qeerroo akkasitti ittiin guuruuf shaneetu seene jedhaniiti intala dubraa yeroo isaan tuman mul'ata jechuudha. Borullee wanni taa'u deemu kanuma adda garaagarummaan qabu jechuudha. Maaliif mootummaan uummata nagayaan dhufee dhiichisee sirbee ayyaana kabajee galu humna waraanaatiin afaan bee qawween dabaala. Nageenyaan dabaaluu osoo qabu. Ufumaaf tuttuqee beektaa mootummaan amma biltsiginnaa kuni nageenya keessatti siyaasaa geggeessuu hin danda'u. Paartii fiifuu hirkattuu turtee hanga ammaa ijoollee hirkattummaa irraan baane. Wayyaan irraa buune nafxeenyatti hirkattee taa'u jirti. Kanaafuu
nageenya keessatti yoo ni fi politikaan ni hojjedha jee ni saaxilama jechuudha rakkoo adda addaatiif dandeettiin isaallee humni isaallee ni saaxilama. Kanaafuu bu'aan inni buusuu danda'u kanaaf mootummaan Abiyyi Ahmed kun jaalatee akkatti waraana itti fufsiisu halkanii guyyaa murannoon hin ka'u. Bu'aa siyaasaa inni harkatuutu girgirri keessa jira jechuudha. Yaa'ii keessa jirti. Kanaafuu borugaa ayyaanni irreechaa hora arsadeetti ni kabajamaa. Kaarra hora Finfinnee akka gaarii kabajamaa olee rakkooleen uumamanillee hanga sunda akka duraanillee ta'uu baatu wayyaa garuu namoonni hidhamanii reebamanii poolisiin bakka adda addaatti ijoollee tumaa turte reeffattee yaa'u jirtu. Amma karaa magaalaa Bishooftutti sosso'ee namni keenya Finfinnee irraa akka jirutti boruus bifa miidhagaa ta'een magaalaa Bishooftutti hora arsadeetti ni kabajama jennee achirrattis rakkoon uumamuu mala namni keenya hanga dandeetti if eeguu danda'uu qaba. Karaa nagaatiin reeffatee karaa nagaatiin mootummaas yoo mormii isaa dhageessifatu humna waraanaa wajjii gartee atakaroon taane seenanii akka miidhaa irra hin geenye dhaamuu barbaanna. Mootummalleen waan kana itti yaadee uummata tasgabbiin akka inni reeffatee godhu irratti hojjechuu malee uummatatti dhukaasu uummata tumuu reebuu kana silaa dhiisee irra isaafis furmaata uummata qofaamee isaaf mataa isaatiif furmaata jeetii yaada. Amma wanni tokko kan biyya keessatti yeroo ammaa deemaa jiru yeroo irreechaaf qophiin taasifamaa ture qeerroowwan hedduun keessafuu naannoo baadiyyaarraa irreecha irratti hirmaachuu ni danda'an ture. Sababoonni qeerroowwan hedduun baranne hirmaataniif yeroo ammaa dargaggoonni ganda keessaa akka jirutti kumaatamaan walitti qabamanii gara adda waraanaa guuramaa jiran. Halkan fe'amaa jiran. Waan takkan itti siidaa. Dhiyeenya kana maaltu ta'u jira beektaa? Fakkeenyaaf namni ilaalcha siyaasaatiin abbaan fedhee namuu hin qabu yakka hojjette immoo yakka. Yeroo fedhetti yakka qixa yakka hojjetteen adabamta sun rakkoon qabu. Amma maaltu ta'u jira Itoophiyaa keessaaf Oromiyaa keessa namoota yakka adda addaa raawwatanii yakka siyaasaatiin ala jechuudha. Namarratti haa ta'u nama dha'uu haa ta'u wama fedhee haa ta'u yakka waan jaame jechuudha. Hojjetanii manni murtii itti murteessee hidhaatti ergaa miti mana hidhatti ergee adabamee fixatee baa miti. Amma mana hidhaa seenuun hin jiru. Sitti murtaa'ami achumaan karaa waraanaa kuttaa. Wanjeelenya yakkamaa jechuun maka waraana Itoophiyaa ta'u jiru. Yakkamaa dhiifuu yakkaan dhufee hidhamee waraana godhu jira jechuudha mootummaa Itoophiyaa. Akka waraana akka uumaa egaa yakkamaaf shakkamaaf yakkamaa walitti dhufee waraana sansankaa fi naamusa hin qabne akka makka uumaa asimarraa tilmaamuu ni danda'ama. Dirree waraanaa mana amala sirreessa akka hin jettu ture. Ta'ee bara madda jira amala sirreessuu fuudhanii maaliifi dura mootummaa durriyyeetiimi. Durriyyee akka isaa waraana godhatu jira jechuudha amma afaan gabaabaa. Amma dheenyuma kana yeroo oduudhaaf biyya keessa bilbilee dubbifnu dargaggoonni tokko akka ganda hin jirree dhokatanii akka jiran bosona akka jiran waraanaaf osoo hin taane milishuma dhiyeessuudhaaf yoon dibicha tokko qabaate dirqama yoo ilma kee hin kennu jettee ilmi kee dhokachiiftee dibicha san gurgurtee kennuu qabdaa jechuudha raayyaa ittisa biyyaatiif. Amma yeroo ammatti Oromiyaa kana keessa naannawaan baadiyyaa guutuu jechuu dandeessa. Irreedduu rakkoo beelaa jira. Keessafuu naannoo gammoojjii rakkoo beelaa hamtuu jira. Uummata rakkoo beelaa jiru kanarratti gargaarsi taasifamuu dhisee lola gara kaabatiin deebi'e kanaaf jecha namoonni ijoollee fi yookaan immoo horii fi gurguree maallaqa raayyaa ittisa biyyaa gargaaraa jechuudha. Yoo kana hin goone ati akka lammii biyyatti ilaalamtu ganda keessa jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Yookaan hidhamta yookaan ilmi kee humnaan fuudhama yookaan qabeenyi kee humnaan fuudhama. Haala kana keessatti irreechi baranaa kun irreeffatame jechuudha osoo lolleen dhaabbatin suuraan takka tan xiinxalaa siyaasaa yookaan gameessa siyaasaa Jawaar Mohammadii fi Daraartuu Tulluudhaa suuraa irreechaa nagaa kan jiru labsaa turanii isaan kun gaa lolli kun hin barbaachisu atileetii keessaa Komaander Daraartuu Tulluu yeroo dheeraadhaaf nagaa nu feesettee yeroo garagaratti waltajjii garagaratti iyyituu fi yeroo Artisaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame boodallee hooggantoota siyaasaa Oromoo kan mana hidhaa jiran deddeebitee namni ilaaluu fi namni araara buusuudhaaf yeroo dheeraadhaaf yaalii godhaa ture isiidha. Namoonni hedduun haadha nagaa ambaasaadara nagaa janillee yaamat turani. Suuraa dheengaddaa kana gaa irreechaaf jedhanii isaan ammoo waa'ee nagayaati kan labsaa turan jechuudha. Mootummaan ammoo waa'ee nagaa huban qabu uummanni irreeffataa lolli kaabaa akkuma itti fufee jira jechuudha.
oowwaadha Oromiyaa keessanis kalees arras lolli bifa oowwaatiin deemu jira. Lolli kaabaatti akkuma deemutti jira lola kana keessa mootummaan namoota karaa waanuma zamana dargii ta'ee dhufe beekta. Mangistuu Hayilamaariyaam dargii keessa hullum wada xoor gimbaar jeeti hundi karaa adda waraanaa namni umrii waraanaaf ga'e jechuudha. Amma immoo saniiwuu hanqateetii seera waraanaa cabsee namoota umriin isaanii waraanaaf hin gahin daa'imman karaa adda waraanatti guuruutu dhufe. Kanaafuu keessaafuu qeerroo keenya wanni dhaabnu yoo jiraate maali? Of eeggannoo akka cimsanii yeroon keenyas deemu jira sagantaa nyaana. Kabajamtoota daawwattoota BBS ayyaana irreechaa magaalaa Finfinneetti irreeffatame ilaalchisee kan isiif qindeessine kana fakkaataa Shamsuu Bashirii waliin himuna warahmatullahi wajjin ture gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Abdii Jamaal Tunufaana ture qophiilee BBS afaan wajjin turtii gaarii isin jira.